Iri durbummaa qaba. Mucaan qabuun ture. Akkam? Ishee durbummaa kee yoom dhabde? Namni ganaan dhaba malee. Abaareen jechuudha ishee. Akka isheen lammaffaan natti hin deebineef ishee abaareen kan biraan barbaada jechuudha. Durbummaa kee yoom dhabde? Kun immoo yakka. Daa'imman jalqabde. Kan dubaraan beekama miti kan dhiiramaadhaan beekama. Gochira dhabuudhaani. Egaa akkam jirtu daawwattoota Kuusaa Miidiyaa. Kun Kuusaa Miidiyaatti like, share, subscribe gochuun nu waliin turaa isiniin jenna. Har'a kan qabannee isinii dhiyaanne afgaafi isinii qabannee dhiyaanne irraa nu waliin turaa isiniin jenna. Dhiirri durbummaa qaba? Eeyya qaba. Qaba? Maayidhaan beekama? Qaba garuu waan akka qabu. Maayidhaan beekama? Hin beekamu bakka. Beekama bakka? Dhiirri durbummaa qabu? Qaba garuu akkamta akka beekamu hin beeku. Mana fincaanii yommuu seentu maasti dhaga'ama? Yommuu teessu? Wanti nagaa mana fincaanii yoo teessu? Ishee durbummaa kee yoom dhabde? Namni ganaan dhaba malee. Namni tokko sammuun dhaabatee bishaan yookiin nyaata liqimsuu danda'a? Hin danda'u. Maaliif? Hundee uumama miti kaa. Hin danda'u. Maaliif? Uumamaan hin jirus hin argamnes. Dhiirri durbummaa qaba? Ara hin qabu. Hin qabu? Hin qabu. Ati hin qabdu jechuudha? Ara durbummaa hin qabu. Ati hin qabdu? Gaafiin kee durbummaa kee yoom dhabde? Durbumicha hin qabuun ture. Akkam? Durbummaa hin qabu kaa. Dhiirummaa ishee dhiirummaa jedhama miti? Dhiiraaf dhiirummaa jedhama. Dhiirummaa immoo qabaan namne. Namni amma ammaatti hin namne. Dhiirummaa hin namne. Kaa'amee jira. Kaa'amee jira moo? Dhiirummaa? Durbummaa. Durbummaan hin jiru. Durbummaan qabu waan ta'eefidhaan. Hin balleessite moo? Lakki. Hin balleessine? Jira? Balleessine hin qabu. Hin qabdu? Garuu amma ammaatti waan balleessine jechuudha. Hin balleessine gin gaan beeku. Dhiirri durbummaa qaba? Dhiirri durbummaa qaba? Ani hin beekne garuu qabaachuu danda'a. Akka yaada keetti? Akka yaada kootti hin qabu. Hin qabu? Maaliif hin qabne? Ikkoo durbatti durbummaa qabaadha malee dhiirri durbummaa qaba hin beeku. Maaliif dhiiraaf maaliif uumamne? Dhiiraa maaliif hin uumamne? Isa ka uumaa waaniif godhessatu beeka nuti beekuu hin dandeenyu. Jaalallee qabdaa? Jaalalleen keessi nama biraa sirratti osoo qabde nama biraa sirratti osoo jaalatte maal goota? Jaalallee kosune nan ishii qora fakkeenya. Qormaatatti hin qora yoo isheen dhuguma na jaalatti ta'e. Sirratti jaalatteerti nama biraa sirratti jaalatteerti maal goota? Anis fala kan biraa barbaaddachuudha. Caljettee biraa deemtaa? Caljettee biraa deemtaa? Abaareen jechuudha ishee. Akka isheen lammaffaan natti hin deebineef ishee abaareen kan biraan barbaada jechuudha. Ati durbaa? Durbaa? Lakki. Durbummaa qabdaa? Hin qabu. Hin qabdu? Eeyyee. Durbummaa kee yoo balleessitu maasti dhaga'ame yeroo jalqabaa? Balleessee ani hin qabu balleessere. Balleessine amma ammaatti? Hin qabu iyyuu. Hanga ammaatti dubara bira geessee mittu? Yoongee beekeyyuu. Yoongee beekeyyuu. Durbummaa hin qabu kaan. Dhiirri durbummaa hin qabu itti amantaa jechuudha. Namni tokko sammuu dhaabatee liqimsuu danda'a? Hin danda'a dhiyaate. Akkamitti? Sammuun dhaabbatee? Lafatti sammuun dhaabbatee liqimsuu danda'a? Hin danda'u. Maaliif? Hin danda'u. Dhiirri durbummaa qabaa? Hin qaba. Qabaa? Maayidhaan beekama? Dhiirri durbummaa qaba jechuun kan dubara wajjin takka wal quunnamtii saalaan geggeessinidha. Akkasitti yaada. Maayidhaan beekama? Akka abboonni keenya jedhanitti dhiira kan inni kan dubartii wajjin wal quunnamtii hin geggeessine
luka isaa kana walitti qabanii bishee yoo gaafa laalanii bishaanillee of gidduun dabarsu jedhaniitu ibsu akkasittiin dubbatu waan ta'eef durbummaa qaba dhiirri akkasii jechuudha. Okay, miila isaa walitti qabamee beekamaa jechuudha. Luka kana walitti qabanii hin cufaa jechuudha guutee jira jechuudha qaawwii gidduun jiru. Kanaaf kan hin guunne durbummaa qabu jechuudha. Durbummaa kee dhabde. Kutaa torbatti. Daa'imman jalqabde. Kutaa torbatti na yaadadha. Mee maal si dhaga'ame? Namtuu natti hin dhaga'amne. Durbummaa kee yeroo jalqabaaf kennitu immoo? Yomtuu natti hin dhaga'amne. Nan gammade malee. Oromoon gadaa meeqa qaba? 5. 5. Gadaa. 5 qaba. Isaan maal maal jedhamu? Gadaa Meelbaa, gadaa Roobaa, gadaa Bultum Odaadha miti. Odaa Nabee, Odaa Bultum, Bulluq, gadaa Sikkoo Mendoo gadaadha. Hin beeku garuu wal na jalaa rukute Odaa fi gadaa addaan baafadhee hin beeku. Garuu 5 akka ta'e nan beeka. Dhiirri durbummaa qabaa? Hin qabu. Qaba. Dhiirri durbummaa qabaa? Hin qabu. Maaliif? Jechuun durbummaa kan jedhamu akka barmaatittis akka saayinsiittis dubartiidhaaf malee dhiiraaf hagammaan nageenya qaba. Dhiiraaf hin eeyyamamne jechuudha. Namni tokko sammuudhaan dhaabatu liqimsuu danda'a? Sammuudhaan yoo dhaabatu liqimsuu danda'a. Mataadhaan jechuudha. Cheekkoodhaan argine garuu gasiidhaan yoo deebise immoo waanuma danda'u hin danda'a. Maaliif dadhaba? Maaliif dadhaba? Liqimsuu danda'a? Durbummaa kee yoom dhabde? Kunimmaa yakka. Kunimmaa yakka. Yoom dhabde? Yakka inni mamu gaaffii miidiyaa irratti dhiyaachuun qabneedha. Abbaa manaa akka hojii gargar na baasame. Yeroo jalqabaa yoo dhabdu maal dhaga'ame? Gammachuu. Gammachuu akkamii? Bakka gammachuu keessattuu nama jaalattu. Abbaa manaa kee dubara biraa wajjin osoo qabdee maal si dhaga'ama? Maal goote? Ani moo waan tokkoyyuu. Abbaa manaa kee dubara biraa hin argite moo? Maaliif namni dubartii wajjin argame hundumtuu. Tasa waan biraa irratti argitee hin jedhu. Waan biraa irratti naniika. Waan biraa yoo jettu waan akka wanta biraa jiramini waan akkasii taanaan sagalee waaqayyoollee sii fayyama waan ta'eef immediately niikta. Oromoon gadaa meeqa qaba? Oromoon gadaa meeqa qaba? 5. Isaanis? Maal turanii? Gadaa moo Odaatti? Gadaa. Roobalee. Birmajjii. Saafii mura bittaa guutu. Dhiirri durbummaa qabaa? Qaba jedhee yaada. Dhiirri durbummaa qabaa? Qaba. Maaliidhaan beekama? Safartuu qabaachuu baatus qaba jedheetuma namaan akkasumatti. Namni durbummaa qaba fakki durbummaa qaba jedhamee fakkeenyaaf kan dubaraan beekama miti kan dhiiraa maaliidhaan beekama? Gochi dadhabuudhaani. Gochi dadhabuudhaan jechuudha durbummaa isaa kan beekamu. Yeroo mana fincaanii seentu erga teessee booda maal si dhaga'ama? Gammachuu guddaa. Gammachuu akkamii? Jechuun jiramanii waanuma akka lootarii miliyoona tokko naa bahe wayii natti dhaga'ama. Durbummaa umurii meeqatti dhabde? Gaaffii cimaa dha jedheen fudhadha. Waggaa 27tti. 27tti? Okay. Mee maal si dhaga'ame yeroo jalqabaaf? Yaa akkuma isin jedhe gammachuu guddaa natti dhaga'ame. Gammachuu akkamii? Jechuun jiramanii akkasumatti gammachuu guddaa tokko natti dhaga'ame. Ammoo yoo dhaabatu liqimsuu danda'a? Hin danda'u. Maaliif? Akkamitti sammuudhaan liqimsuu? Sammuudhaan dhaabate jedhe. Sammuudhaan dhaabate.
Dhiirri durbummaa qabaa? Hin qabu. Maaliif? Isallee hin beekani bu. Qabu? Hin qabu. Fincaanii yommuu seentu mana fincaanii yommuu seentu erga teessee booda maaltu dhaga'ama? Geetaa Yesuus. Ishee mana fincaanii yommuu seentu maaltu dhaga'ama? Yoo fincaantu nama mudda qaba. Kennaaf jaalallee qabdaa jennu jaalallee keetii fi dubara biraa osoo walirratti argitee maal gootu? Yoo waan tanarraa sattiin tole tokko yoo jiraate nan gaafadha. Sana booddee yaa erga nu badheen booddee waan hundumaa kan hin tineedha. Koo waan biraa osoo godhaa jiru osoo argite yoo? Siifaa ta'ee dhiisee deema. Siifaa ta'u qofa ittee deemtaa? Dhiisee hin deema. Durbummaa kee yoom dhabde? Durbummaa kee yoom dhabde? Barasaa sitti babaa weessa? Ji'aasaa? Umurii meeqatti? 17. Umurii 17tti dhabde durbummaa kee? Maal si dhaga'ame yeroo sanatti? Yoo በነገራችን ላይ እኔ እናኑ ፍርደዴ ከነራ ስሜት ይጃላል አመሌ ማለት ነው ተጋም ኦኬ ነው ፍርድሳችሁ አየ አየ namoonni biraa warri furdachuu barbaade kanatti jabaadhaa isiniin jenna